Saree jala buuseen dhufaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko haa ta'utii garuu biyya keenyatti illee mudachaa kan jiru isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Lafa kanarra yeroo jiraannu gammachuu, gadda, lola, nagaa dabareedhaan wal jijjiirree argina. Jireenyi geengoodhaa har'a gammachuun kan isa dhaqqabe bor immoo gaddi balbala rukuttee mana isaa ni seenti jedhama mitiire. Jaallannus jibbinus addunyaa kana keessa kan jiraannu bifa akkanaani. Tokkoof jireenyi qananii fakkaatu, tokkoof immoo qormaata guddaadha. Wanta bira hin geenye hin murteessiin kan jedhamullee kanaaf mitiire. Waan arginu tokko rakkoo qaama sanaa yoo ta'uutii baanne akka nama sanaa taanee yaannee miira godhannee dubbachuus haa ta'u gochuu waan hin dandeenyeef waanuma afaan keenyi nutti fide keessi keenyi yaade isa rakkatee daandii irratti kufettes isa dhukkubsatuufis isa quufeetidha jennuunis afaan keenya itti murraa. Mucayyoo dubaraa barnoota isheetti baay'ee cimtuu taate haa ta'uutii garuu maatiin ishee baadiyyaa kan jiraatan ofii kireeffattee qofummaadhaan kan galtu tokkotu ture. Mucayyoon kun qofaa jiraachuu kan murteessite nama waliin jiraachuun ishee barnoota ishee irratti dhiibbaa waan irratti uumuufi. Dubartiin barnootatti cimtee yeroo argamtullee hedduminaan waan hin mul'anneef dandeettii barnootaan qabu kanarraa gadi bu'uun qabu jettee maatii fi firoottan ishee gargaaranii qofaa kireeffattee akka jiraattu taasisanii. Egereen mucayyoo kanaa boru dooktara injiinara taatee maatii fi biyya ishee tajaajiluudha. Haa ta'uutii garuu dubartiin qofaa jiraattee miti. Yeruma nama waliin jiraattullee qorumsa hedduutu waan ishee qunnamuuf guyyaa tokko akka biyya keenyaatti roondii yookiin immoo waardiyaa halkanii magaalli nagaa akka argatuuf hattuudhaan akka hin sarbamne kan eegani keessaa namni lamni balbala ishee rukutee dhufa. Halkan waan ta'eef balbala banuu ni sodaatti. Yeroo kanatti isaan nuti poolisootadha balbala nuuf banii rakkootu jira jedhanii isheetti dubbatu. Ishiinis otuma sodaattuu balbala sana banteefi yakka akkanaatiif mana murteetii barbaadamteettaa. Guyyaa har'aa mana barumsaa keessan keessatti rakkoo guddaatu uumameera. Sanaaf immoo sababa kan ta'e si'i jedhamee waan shakkameef kottu mana adabaa deemtaa jechuun ishee gaafatu. Yeroo kanatti mucayyoo kanaaf dubbiin kun keessummaa waan itti ta'eef lakkii har'a manni barumsaa keenyi nagaadhaan oolee yakkin ani keessatti hirmaadhes hin jiru dubartii waan hin ta'eef maaloo halkan kanaan manaan hin baasinaa jettee isaan kadhatti. Yeroo kanatti isaan maali inni sodaatte moo nuti waardiyyaa ganda kana eegudha homaan taatu akkuma si fuunee baanetti si deebisnee mana keetti si galchinaa jechuun itti dubbatu. Seerrigaa qaama kamiiniyyuu ol waan ta'eef mucayyoon kun dhugaa seetee erga kanaatii warri ollaa koo mana kiyya akkanaaf eeganiitiif itti himadhaa jettee ni gaafattiini. Yeroo kana waardiyyoonni kun lakkii kun hin barbaachisu ammaaf ammatti barbaadamteettaa jedhanii mucayyoo kana qabatanii ni deemu. Haa ta'uutii garuu akka jedhan yakki irratti argamee mana barumsaatti balleessitee otoo hin taane fedhii isaaniif gudeeduutii fi yeroonsaa halkanidha. Bineensa malee dhalli namaa bakkee keessa hin jiru. Sanarratti namoonni kun hawaasa keessaa waardiyaa roondii jedhamanii itti gaafatamummaan waardiyyummaa qe'ee sanaa kan isaanitti kenname. Mucayyoo kana gudeedanii erga waan garaa isaanii ga'atanii booda gara manaatti qabanii ishee fiduun nama tokkotti yoo dubbatte
Guyyaa borii rasaasa kanaatiin sammuu kee keessa rukunnee addunyaa kanarraa si dabarsinaa jechuun ishee sodaachisanii biraa ni deemu. Mucayyoon kun nama qulqulluudha. Ollaatti maatiitti himachuuf qaaniitti ta'e. Kabiraammoo sodaanis ni jira. Namni meeshaa of harkatti baate hanga meeshaan sun harka isaarra jirutti waan barbaade gochuu ni danda'a. Kanammoo gochaa biyya keenya keessatti ta'aa jirurraatiin ilaaluu arguu ni dandeenya. Meeshaa waan qabataniif qofa abbaa manaaf haadha manaa walirratti ajjeesu. Meeshaa waan qabataniif qofa qabeenya namaa saamu. Meeshaa waan qabataniif qofa hiyyeessaa ajjeesu. Meeshaa waan qabataniif qofa kana ajjeesuudhaaf qala'aa rasaasa kiyyaayyuu fixuun qabu jedhanii utuu namni argu dhala namaa morma kutu. Meeshaa waan qabataniif qofa ganda, aanaa, naannoo, biyya, godina bulchu. Meeshaa waan qabataniif qofa mirga dhala namaa hundumaa sarbu. Mucayyoo kanarra kan ga'e rakkoo akkanaati. Meeshaa waan qabataniif qofa dirqiidhaan ishee gudeedanii. Rakkinni dubartii gudeedaa irratti kan dhaabbatu otoo hin taane darbeellee gara biraa dhalaafi hanga amala ishee jijjiirtutti daa'imni gadameessa ishee keessaa guddatee namni maali mucaan kun ulfaataate moo bifti ishee ni jijjiirame hanga jedhutti mucayyoon kun nan ulfaa'e jettee gonkumaa ofirratti hin shakkine. Al takka takkaa dubartoonni wal qunnamtii si'a takkaatiin akkamitti dubartiin ulfaa'uu ni dandeessi jedhanii yeroo morman ni dhagahama. Wal qunnamtii raawwatanii miti uffatuma wal jijjiiruun iyyuu ulfaa'uu akka danda'u garuu saayinsiin lafa kaa'a. Nutis naannoo jiraannu keessatti waan argineerru hedduu qabna. Kanaan ulfooftee barnoota ishee sadda kuttee gara baadiyyaa rakkina haadhaa kan dandeessu akkoo isheetti baqatte. Daa'imni kun abaarsaan gadameessa koo keessatti uumame jettee waan yaadduuf daa'imni kun gadameessa ishee keessatti akka boqotuuf lafti isheen hin qonne hin jiru. Waan ulfaataa baatti. Yeroo teessus yeroo kaatus of hin eeggattu. Akkoon ishee lakki yaa mucaa koo kan gadameessa kee keessa jiru dhala namaadha akkana hin godhiinii jettee isheetti dheekkamti. Haa ta'utii garuu mucayyoon kun daandii deemaa jirturraatii diinni kaachisee sammuu gaarii kan qabdu sammuu dhabaa fakkeessee waan itti mul'iseef jireenyi ishee guutuun sababa daa'ima gadameessa ishee jiru kanaatiin qorumsa guddaa arguu ni jalqabdi. Booddee irratti garuu akkoon ishee sammuu kee tasgabbeessiitii jireenya kee jiraadhu. Kuni sirratti qofa kan mudate otoo hin taane bifa isaatu garaagara malee anarrattis harmee kee irrattis dubartoota garaagaraa irrattis mudateeraa obsii jiraadhu jetteetti dubbatti. Haa ta'utii garuu mucayyoon kun qe'ee akkoo ishee keessallee jiraachuun itti ulfaatee tooftaa gara biraa malattee gara magaalaatti deebistee godaante. Manuma kana dura kireeffattes ammallee kireeffattee jiraachuu ni eegalti. Ulfi ishee guddaa ta'uu kan beekan namoota muraasadha. Mana ofitti cuftee guyyaa ciisaa ooluun galgala waan feete suuta jettee otoo namni isheen argiin bitattee deebi'uun baatii muraasa erga turtee booda ciniinfattee qophaa ishee mana namni keessa hin jirretti daa'ima kana ni deessi. Kan deesses yeroon isaa halkan ture. Dubartiin yeroo ciniinsifattu sagalee ni dhageessisti mitiire. Halkan sana waardiyyoonni akkan ishee godhan wanta godhan ofiif wallaalanis rakkoon kun sababa isaaniitti akka mudate beekanis sagalee isaanii dhoksanii callisaan waan dubartii kanarra gahaa jiru ni dhaggeeffatu. Dubartiin kun deessee. Haa ta'utii garuu akka kabajaa fi ulfina dubartiitti baga deesse jechuun waardiyyoota kanas ta'e namni gara biraa dhufee isheen gaafanne. Guyyaa lamas deessee bultee daa'ima kana guddisuu akka hin dandeenye beekti. Maatiin isheellee deeggarsa gochaafii hin jiranii. Mucayyoon kun daa'imni kun narratti rakkachuu isheerra gadi baaseen sareef kennuu qaba jettee halkan sa'aa gudeedamteen gadi baastee gatuudhaaf otoo jettu waardiyyoonni kan dura lama turan har'ammoo sadii ta'anii ishee arganii. Inni sadaffaa waa'ee dhimma kanaa waan hin beekneef battala ishee qabee
warri kaan lamaan wanta godhanii dhabanii dhalli gatuuf deemaa jirtu kan isaanii akka ta'e otoo beekanii waardiyyoonni sadan otuu daa'ima ishee gatuuf jettuu qabnee jirra jechuun mana adabaa qabanii geessuun booddee irratti seera dura dhaabbachuun ragaa sadii ta'anii irratti murteessanii mucayyoon barnootaan bakka gaariin ga'a jettee abjuu mataa ishee kan maatii kan biyyaa qabatte umrii barnoota ishee barattuun yakkitti muramee mana adabaa galte. Yeroo kana maatiin rakkoo sirra jiru gargaaruun dirqama isaa waan ta'eef daa'ima maatii isheetti kennatte. Hanga kanaatti garuu abbaa ishee ulfeesse jaalallee kaadhimaa ishee nama tokkotti iyyuu akkana jetteen dubbanne. Hidhaa ishee xumurtee erga baatee booda hojii hojjechaa daa'ima ishee guddisaa barnoota ishee hafan itti fufte. Haala yaaddeen bakka yaadde gahuu baattus barnoota seeraa barattee eebbifamtee abukaattoo dubartootaa warreen halkan gudeedamanii rasaasaan miidhamaniif ija taatee magaaluma gudeedamte keessatti hojjechuuf qacaramte. Bifa kanaan utuu jirtus waardiyyoonni kanaan irra jiran bifuma wal fakkaatuun dubartii gudeedanii daa'imni illee dhalatee dubartoonni akkana ta'anii garuu nama ragaa ba'uu fi yeroo dhabanitti yeroon kan keessanii jechuun yakkamtoota daandii ishee dukkaneessan halkan hordoftee suuraa kaasuun dubbii isaanii waraabuun ragaa irratti baatee hidhamanii hiikamuun otoo hin taane hidhaa umurii guutuun waardiyyoonni kanarratti bobba'an akka adabaman taasiste. Har'as biyya keenya keessatti abdii kan nama kuchisiisan afaan qawweedhaan gochaawwan hojjetaman tokko lama miti. Barri bara darbee ni ulfaata jennee rabbitti gungumaa otoo jirru bara hamaa hammaataa caalaatu nutti deebi'aa jira. Araarri rabbii biyya keenyaaf haa ta'u malee wanti dhageenyu dhuguma kun ni ta'aayii dhalli namaa gochaa hamminaa akkanaa ni raawwataayii jedhanii yaaduufuu gochaa baay'ee ulfaatudha. Haa ta'utii garuu guyyaa ifti mul'ate rabbi biyya kanaaf nagaa haqa dimokiraasii uume dhaloonni amma gudeedamaa barnoota isaarraa adda citaa kaayyoo mataasaa kan maatii kan biyyaa dhiisee jireenya qaalii taate kanatti jiraachuu dadhabee rakkachaa dhiphachaa jiru guyyaan gaafa ga'u murtee haqaa ni kennaa. Kan ajjeesan kan gudeedan hidhaa bara baraa yookiin immoo du'a bara baraa gaabbii hin qabnetu bor isaan eeggataa. Dubartiin kun jaallattee daa'ima ishee saree nyaachisuuf halkan qabattee gadi hin baane kaayyoo karoora galma isheerraa waan jallisaniif kana ofitti murteessite malee daa'imni kennaa rabbii akka ta'e qaceellootti ni beekti. Rakkoo lammataa kan itti ta'anii namootuma ishee gudeedanii guddisuudhaaf si gargaarrallee jedhanii yaadallee hin qoonnee fi inumaa akka hidhamtuuf himanni daa'ima ishee saree jala buusuuf otoo jettuu qabamte kan jedhutu akka itti muramu taasifame. Har'as biyya kana miidhaa kan jiran kaleessa yakka sana namoota raawwatanidha. Dhiigni harka isaanii irra waan jiruuf of qulqulleessuurra yakka biraa deebisanii biyya irratti muraa jiru. Rakkoo uumame tokko furuuf furmaata barbaachuu dhiistee ulfina kabaja keef jettee dhiphina salphina yeroo sanaaf sirra ga'urra jettee yakka biraa kan raawwattu yoo taate boru dhala namaarraas rabbirraas dhiifama dhabuu dandeessa. Addunyaan kun geengoodha. Guyyaan yoo deebisuu baate torbanitu deebisa. Torbanis yoo dide baatii, baatiin yoo dide waggaa, waggaan yoo dide bara, barri yoo dide dhaloonni furmaata fidee dhufa. Waaqayyo rakkoo biyya keenyaa kana nurraa haa kaasu. Dhiphina haadholii, doofummaa daa'immanii, gara jabeenya dhala namaa gahee nuunaa jedhu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif ulfaadhaa jechaa yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun chaanalii kan akka jajjabeessan kabajaan isin gaafadha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti illee bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.